Nagaan araarri ayyaanni waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboleessa keessan Joosiidha. Dubbii waaqayyoo keessa koo jiruun isin tajaajiluuf gara keessan dhufe. Seera ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irra jiruun isin tajaajila. Akkasidha. Museen nama ga'aa erga ta'ee gaaf tokko gara sanyii isaatti gadi ba'ee hojii isa ba'aa ulfaataa isaanitti ta'e sanaa in ilaale. Namni Gibxii tokko Ibroota sanyii isaa keessaa isa tokko utuu rukutuu in argee jedha. Namni Gibxii tokko Ibroota sanyii isaa keessaa isa tokko utuu rukutuu argee jedha. Dubbii kana Waaqayyo akka nuuf ibsuuf kadhanna. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Ati qulqulluudha. Maanguddoonni 24 akkasiin jedhu. Waaqayyo qulqulluudha, inni qulqulluudha siin jedhu. Ati dhuguma qulqulluudha. Galanni siif haa ta'u Gooftaa. Kunoo amma fuula kee jirra, argama kee keessa jirra. Dhugaa dubbii kee akka nutti dubbattu barbaanna. Maqaa Yesuusiin sagalee kee nu barsiisi ati. Hafuurri kee, ayyaanni kee, argamni kee nu gidduutti haa mul'atu. Yeroo keenya nu harkaa fuudhii. Kana hundumaa waan raawwattuuf maqaa Ilma keessa jaallatamaatiin. Ameen. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Har'aa nama gahaa ta'utu barbaachisaa kan jedhu irrattan dubbachuu barbaada. Nama akkamiitu nama gahaa ta'utu barbaachisa. Seera ba'uu seerota 5 keessaa tokko akka inni ta'e Museedhaanis akka inni barreeffame wantoota baay'ee akka inni of keessaa qabu beektu waan ta'eef diiteeliin kaasu amma seerri ba'uu seeruma ittiin ba'an akka inni ta'e Israa'eloonni biyya garbummaa keessaa biyya Gibxii keessaa biyya Waaqayyo itti isaan barbaade biyya Waaqayyo itti isaan waametti gaafa isaan ba'an waa'ee akkaataa ba'umsaa Israa'elotaa kan ibsu akka inni ta'e seenaa saba Israa'el bal'inaan achi keessatti kan arginu akka inni ta'e beektu. Namichi sanyii Leewwii tokko dubartoota Ibrootaa keessaa tokko fuudhee gaafa inni Museen dhalatu argina. Waan nama dhibu Museen gaafa dhalatu mootiin dhiirri akka hin jiraanne abboommii baasee jira. Yeroo Museen dhalate chaalenjii ulfaataatu jira, rakkina ulfaataatu jira. Kanaaf adeemsi Museen keessa darbe waan baay'ee isaa beektu waan ta'eef dhaqee isan kaasu. Museen akkuma inni dhalatuun akka inni hin jiraanneef immoo akka dhiironni hin jiraanneef maaliif sabni Israa'el nu harkaa bahu baay'ataa jiru, ittuma dabalaa jiru. Dhiirri yoo dhalate akka hin jiraanne ajjeefaman jedhee labsii baheerutu jira ture. Museen bara akkasii keessa dhalate adeemsa nama ga'aa ta'u Musee kan jedhuun dubbachuu barbaada. Biyya kanaaf waldaa kiristaanaaf dhalootaaf nama gahaatu barbaachisa waan ta'eef. Kanaaf Museen maal keessa darbee nama gahaa akka inni ta'e tokko isinitti hima. Inni jalqabaa yeroo ulfaataa keessa dhalachuu isaati. Yeroon kun akka dingataa miti. Yerooma Waaqayyo akka inni dhalatu barbaadedha. Namoonni yeroo tokko tokko waa'ee jireenya isaanii, waa'ee haala isaanii, waa'ee wantoota gaafa haasaan maal jedhu ani baran dhaladheetu akkas jedhu, yeroon dhaladheetu akkas jedhu, akka waan yeroon dhalatan dogoggora ta'e, akka waan naannoon isaanitti dhalatan dogoggora ta'e, akka waan maatii isaanirraa dhalatan dogoggora ta'etti yaadu. No, inni kun pilaanii Waaqayyootiin. Rakkina keessatti dhalachuu yakka miti, rakkina keessatti hafuutu yakka. Iyyuma keessatti dhalachuu yakka miti baay'ee. Iyyuma keessatti du'uun garuu yakka ta'uu mala. Maaliif namni akka inni jijjiiramu, namni akka inni keessaa ba'u barbaada. Waaqayyo waan ta'eef. Kanaaf yeroo natti dhalatte yeroo barbaachisaa akka ta'e beeki. Yeroo natti ammatti dhalatte kun bara kamiin dhalatte? Bara teknooloojiin hin jirre haa ta'u, bara ammayyummaan, bara qaroominni, bara akkas opportunity baay'een hin jirre haa ta'u, bara kamiin haa ta'u. Har'a immoo bara teknooloojii keessa, bara gaarii keessa, bara mijataadha jedhamu keessa baay'eensaa dhugaansaa mijataa ta'uu baatus. Bara akkasii keessas jirta yoo ta'e yeroo barbaachisutti akka dhalatte beeki. Museen yeroo chaalenjii yeroo ulfaataa keessa dhalate. Kun adeemsa guddina isaa keessaa tokkodha. Lammaffaan yeroodhaaf dhokfamu. Lamarraati yoo dhattanii dubbifattanii haati Musee mucicha hamma ji'a 3 hin dhoksiteedha. Yeroo dhokachuutu ture. Utuu nama gahaa hin ta'in. An kanan dubbachuu barbaade nami erga nama gahaa ta'e maal godha kan jedhuun dubbachuu barbaada. Garuu Museen nama gahaa ta'uudhaaf chaalenjii akkamii keessa darbee seedun dubbadha. Museen utuu nama gahaa hin ta'in adeemsa inni nama gahaa ta'uudhaaf keessa darbaa ture yeroo dhokfamuutu ture. Yeroo tokko yeroon dhokfamuu jira. Utuma mul'achuu barbaadnu mul'achuu dura dhokachuutu jira. Ol ba'uu dura gadi bu'uutu jira. Guddachuu dura xinnaachuutu jira. Ulfaachuu dura salphachuutu jira.
Maalidha macaafi fakkeenyaa ulfina dura gad of deebisutu jira. Sequence inni kun nama biratti Waaqa birattis eegamaa ta'utu irra jira. Waaqayyo challenge keessa nama dabarsa. Waaqayyo Musee nama gahaa gochuudhaaf dursa akka inni dhokatu. Akka inni maaliif waan dhoksaa jiruuf qaba, waan jalaa dhoksaa jiruuf qaba. Museen eenyutu dhokse beektu isa jalqabaa haadhumatu dhoksaa ture. Maaliif yoo mul'ate ajjeefama. Yeroo Waaqayyo si dhoksu mul'achuutu barbaaddu. Mul'achuudhaaf hin jarjarin. Maaliif beektaa Waaqayyo waan jalaa si dhoksaa jiru qaba. Waan itti ga'aa si gochaa jiru qaba. Kanarra baay'een turu. Maatiimaan haadhumarraa dhalateen dhokfame jechuudha. Sadaffaan artifishaalii yookiin namtolcheedhaan. Haati Musee erga dhoksite dadhabde maal goote leeleedhaan maraddee waan akka dhallaadduu tokko keessa keesseedha. Kun immoo artifishaalii namtolcheedhaan dhokfame ammam. Yeroo tokko harka namaanis dhokfamuun jira. Artifishaaliidhaan namtolcheedhaanis dhokfamuun jira. Yeroo dhokfamtu maaliif hin dhokfame ittiin guungumin? Maaliif beektaa? Waaqayyo waan jalaa si dhoksuu barbaade qaba waan ta'eedhaaf. Afuraffaan adeemsa Museen keessa darbee qarqara kaa'amuusaa yookiin moggaatti baafamuusaa. Erga harka haadhaan dhokfamee dadhabe amma gaa mucaan sagaleen guddataa jira hin wacaa hin bu'a waan ta'eef dhoksuun dadhabameera. Kanaaf maal goote isa namtolchee sana keessa dhoksite akka inni mul'annetti erga dhokfame yoo inumaayyuu moggaatti baafame nama ga'aa ta'uudhaaf waan tokko dubbachuu barbaadan nama ga'aa ta'uudhaaf yeroo tokko utuma tuuta keessa jiraachuu barbaadan Waaqayyo moggaatti nu baasa. Yeroo tokko moggaatti ba'uunis jira. Riyaa keessa, nama keessa, maatii keessa moggaatti ba'uunis jira, dhiibamuunis hin jira. Maaliif Waaqayyo nama ga'aa si gochaa jira. Waaqayyo gaafa nama ga'aa si gochuu barbaadu isa tokko moggaatti si baasa. Waan sitti haasa'u barbaadu qaba waan ta'eef. Adeemsa Museen keessa darbe ni shanaffaanii namni irraa fagaachuudha. Obboleettiin isaa irraa fagaattee dhaabatti turteen isa ormaa miti baay'ee. Obboleettiin isa amma laga Abbayyaatti qarqara kaa'ameera Museen. Waan akka dhallaadduu tokko keessa. Isuma keessa darbee obboleettiin isaa maal goote irraa fagaatteerti. Kunis adeemsa Museen ittiin nama ga'aa ta'u. Yeroo tokko isa kaan duwwaa miti. Yeroo tokko hiriyaamtiyyuu, yeroo tokko firriyyuu, maatiiniyyuu yerootti ofirraa nama fageessu jira. Yeroon sunis yerootti nama ga'aa ta'uuf qophaa'artu akka ta'e beeki. Jaaffaan yeroo gara diinaatti geeffamuuti. Intala mootiitu gara laga Abbayyaa vaakeeshiniidhaaf dhiqachuudhaaf bashannanuudhaaf deema. Waan nama dhibu garuu inni kun akeeka Waaqayyooti malee, yaada Waaqayyooti malee obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf bishaan isa ho'aa moosa qabbanaa moosa kamiin dhiqadhu jettee kutaa manaa keessaa yoo filattee dhiqatti turte. Waaqayyo garuu akkaseen laga dhattu godhe. Bishaanni sun inni isheen shaaworiitti galuu dhatte sun samanaarra caaluu dhiisuu danda'a ta'a. Garuu Waaqayyo Museedhaaf akeeka waan qabuudhaaf Waaqayyo Musee baasisuu waan barbaadeef akka intalli mootii laga dhattu godhe. Amma gaa intalli mootii erga laga dhatte mee dhaqaatiin itti fidaa waan akka dhallaadduu sana waan galaanarra socho'u sana waan bishaan irra adeemu sana fidaannaa xomboreewwan ishee gara isheetti fidan. Gaafa bananii ilaalanii mucaa achi keessaa boo'utu jira. La argitaniittu mucaa achi keessaa boo'aa jirutu jira. Haadha dhabe jechuudha. Waan nama dhibu Museen kan inni itti geeffame gara diinaatti. Intala Fara'oon jechuun warra Ibroota ajjeesuu barbaadanidha. Yeroo tokko yeroo gara diinaatti dabarfamne kennamnu jira. Yeroo tokko warra nu balleessuu barbaadanitti. Yeroo tokko warra nu ari'atanitti. Waaqayyo garuu yeroo sanaa isaanuma firoota nuu godha jechuudha. Inni torbaffaan yeroo Museen keessa darbe yeroo hundumaan argamuuti. Amma gaa namoonnis dhufanii achi keessatti isa argan utuu maal ta'u utuu boo'u. Utuu bashannanu miti. Bakki suni intala mootiitiif bakki sun xomboreewwanii fi bakka bashannanaati. Museedhaaf garuu bakka boo'ichaati. Museedhaaf garuu bakka dhiphinaati. Yeroo tokko bakkuma itti namootaaf gammachuu, bakkuma itti namootaaf ilillee, bakkuma itti namootaaf mijachuu siif immoo yeroo rakkinaa ta'uu danda'a. Siif immoo yeroo qorumsaa ta'uu danda'a. Siif immoo bakka gidiraa ta'uu danda'a. Maaliif hin jedhin Waaqayyo nama ga'aa si gochuu barbaadeeti. Adeemsa Museen keessa darbee ni 8ffaan yeroo eenyummaan isaa baramuuti. Inni kun waaw amazing baay'ee na dhiba dhugaa. Eenyummaan Musee haadha harkatti barame miti. Eenyummaan Musee abbaa harkatti barame miti. Eenyummaan Musee eessatti barame beektu laga Gibxiitti barame, laga Abbayyaatti barame. Waaqayyo eenyummaan Musee eessatti akka beekamu godhe lagumatti. Eenyummaan kee kan inni beekamu rakkina keessatti, qorumsa keessatti, chaaleenjii keessa gaafa jirtudha. Warqeen maaliin abidda keessatti warqee ta'uunsaa beekamadha. Mucaa sana gaafa gara intala mootii fidanii intalli mootii gaafa ilaaltu kun sanyii Ibrootaa keessaa tokkodha. Kun mucaa Ibrootaa keessaa haleluuyaa. Eenyummaan Musee achi keessatti argame.
Haleluuyaa. Waanuma ati keessa dhokatteertu keessatti, waanuma si dhokseeru keessatti achitti eenyummaan kee dhugaan beekama. Utuu harka Ibrootaa irratti argame yaa hundumtuu mucaa Ibrootaati jedha. Amma garuu eessatti lagatti eenyummaan isaa barame. Lafatti eenyummaan isaa barame ture Museedhaaf. Waaqayyo waan inni amma keessa si jiraachisaa jiru sun lafatti eenyummaan kee inni sirriin qarame bahudha. Kun mucaa Ibrootaa keessaa tokko. Inni salgaffaan yeroo waa'ee isaaf gaaffiin barbaachisu ka'uu fi deebiin kennamuuti. Gaafa intalli mootii kun mucaa Ibrootaa keessaa tokko dheette obboleettiin Musee fiigaa dhufte waa tokkoon si gaafadhaa jetteen dhi'ennaan nama isa barbaachisu dubartii isa barbaachistu kan hoosiftee guddiftu dhaqee barbaadee fidu jennaan dhaqiitii fidi jetteen. Yeroon sun Museedhaa fi yeroo waa'een isaa wal gaggaafatamu ture. Nama kanaaf nama akkamiitu barbaachisadhanii gaafataa turan. Yeroo tokko namootatti yeroo jireenyi keenya gaaffii ta'utu jira. Hiriyootatti, maatiitti, isa kaanitti yeroo gaaffii ta'u jira. Yeroo kana Waaqayyo nama ga'aa si gochuudhaaf si leenjisaa. Yeroo sana immoo deebiin kennama eeyyee nama akkasii dhaqee fidi jetteen. Inni kurnaffaan yeroo isa itti deebi'uu qaban itti deebi'anidha. Adeemsa Museen ittiin nama ga'aa ta'e keessa darbe keessa ta'u amma gaa haadha isaarraa adda bahee tureera. Amma immoo maaltu ta'aa jira? Haadha isaaf mucichatu akka walitti deebi'uuf deebiin argamaa jira. Yeroo walitti deebi'uuti. Inni 11ffaan yeroo namootaaf iyyuu bu'aa buusuuti. Waan isin dhibu Museen utuu haadha harkatti guddateera ta'e utuu laga Abbayyaatti dhaqee hin gatamne ta'e gatiin baasamuuf ture. Gatii baasisaa jiraata ture. Museen utuu haadhuma harkatti guddate ta'e utuu laga Abbayyaatti dhaqee hin gatamne ta'e obboloota koo baasiin isatti ba'aa guddata ture. Haadha isaatu gatii itti kaffala ture. Kan uffataa, kan nyaataa, kan waan hundumaa haadha isaatu itti kaffala ture. Amma garuu Museedhaaf kaffalamaa, mucaadhaaf kaffalamaa, haadhaaf kaffalamaa akka jiraatu ta'e. Maaliif beektu adeemsa Waaqayyo keessa dabarsedha. Intalli mootii akka jette gaafa obboleettiin Musee dhatte haadha isaa fiddisan. Hoosisiitii naa guddisii ani immoo gatii dadhabbii keensii kaffala. Haleluuyaa. Waaqayyo gaafa piroosesii kana keessa Musee dabarsu amma gara gatii baasuuf itti dhufe. Gaafa gatii baastu akka gatiin kee guddaa ta'u beeki. Museen erga gatii guddaa baaseeti. Erga laga qorra keessatti gatameeti. Erga qofaa isaa boo'eeti. Erga haadharraa adda ba'eeti. Erga waan barbaachisaa dhabee booddee gatii baasaa jiraata tuntaan gatii baasisaa jiraata. Warka diinotuma isaa harka. Olaaraa diyaas waa tokko hin dubbadha. Baajanni Musee mana mootii keessa jira. Museen garuu laga Abbayyaa jira. Eessaa fidee beektaa Waaqayyo manuma mootiitii fidee lagatti akka inni kaffalamuuf. Haleluuyaa. Manatti akka inni kaffalamuuf godhe. Yeroo tokko wanti nuuf barbaachisu iddoo nuyi yaadne hin jiru. Iddoo nuyi itti eegne hin jiru. Iddoo nuyi itti akeekne hin jiru. Waaqayyo iddoo biraa kaa'eera. Haleluuyaa. Waan tokko na dhiba. Museen laga Abbayyaatti gatameera. Baajanni Museen barbaachisu mana mootii. Garuu dirqama maaltu ta'e? Mana mootiitii bahee akka baajanni sun dhufu ta'e. Waa tokko dubbachuu barbaade. Ilaa Waaqayyo gaafa nama ga'aa si gochuu barbaadu wantoota baay'ee keessa si dabarsa. Amma dhuguma asitti namni jira. Amma dhuguma asitti baajanni jira. Amma dhuguma asitti kun jira jettee gaaffisti ta'uu danda'a. Waaqayyo garuu isuma gubbaa sana isumatti hin eegne iyyuu hin fide. Adeemsa Museen ittiin nama ga'aa ta'edha. Kanaaf Museen ofiisaaf namootaafis yeroo inni itti bu'aa buusedha. Obboloota koo waa tokkoon dubbachuu barbaada. Waaqayyo akka nuyi nama ga'aa taanu barbaada. Nama ga'aa nu gochuu barbaada. Maaliif biyya kanaaf, waldaa kiristaanaaf, dhaloota kanaaf nama ga'aatu barbaachisa. Utuuti ga'aan ta'in mana mootiitti olis hin fidu. Utuuti ga'aan ta'in jireenya gaarii sitti kennuu dhiisuu danda'a. Maaliifidha? Dur yeroo ijoollummaa yeroo saayikilii shaakallu utuu marii hin danda'in akka namni sun nu gadhiisu barbaadna. Naa gadhiisi jennaan. Namni sun garuu waan sadiif marii san nutti hin gadhiisu. Marii waan hin danda'anneef. Namni marii hin danda'anne immoo tokkoffaa ofiisaa of miidha. Lammaffaa qabeenya namichaa miidha. Sadaffaa namoota biraayyuu ittiin miidhuu danda'a. Kana sadaniif amma namichi ga'aa ta'utti kompiitaansiinsa dandeettiinsa hamma inni ga'aa ta'utti ittiin gadhiisu. Waaqayyo waan baay'eesaa ahoneerii akkatti taatu. Akkati abbaa wantichaa taatu ati qabeenya guddaa barbaaddata, dhaabbata guddaa barbaaddata, jireenya guddaa barbaaddata. Nama ga'aa dursiisi gochuu barbaada. Akkatti maaneeji gootu, akkatti bulchitu, akkatti geggeessitu, akkatti mana mootii keessa jiraatu dura si barsiisuu barbaada. Maaliif gajjallaatti barsiise? Egaa waa tokko hin dubbadhu. Waldaa kiristaanaaf, biyya kanaaf, dhalootaaf nama barbaachisu nama ga'aadha. Nama ga'aa ta'utu barbaachisa. Museen amma nama ga'aa ta'utti waa'ee uffata isaatii, waa'ee nyaata isaatii, waa'ee waan ittiin jiraatu, waa'ee ofii isaatii duwwaa yaada ture. Erga nama ga'aa ta'e garuu maal godhee kan jedhu.
ergaa dinqii tokkotu jira. Kutaa lammaffaatti na eegaa. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Hafuura keessa qulqulluu nu barsiistee ulfaadhu. Haleluuyaa. Gooftaa jireenya nama kana amma namoota dubbii kana dhagaa jirtan waan ati keessa dabarsaa jirtu kun rakkinati keessa qofummaati keessa haalati kee olaadiyaas waan ati amma keessa dabarsaa jirtu kun badiisaaf akka hin taane qorumsaaf akka hin taane nama ga'aa gochuu akka ati barbaadde bilcheessuuf akka ati olaa sheelaa bagaa takraa hadiyaa akka ati barbaadde hafuurri kee qulqulluun nu barsiisaa jira. Dubbiin kun namootaaf fa'iif maqaa Yesuus Kiristoos waan amma keessa jiran kana keessatti immoo nama ga'aa ta'anii haa darban. Maqaa Yesuusin ameen. Bara keessan jireenya keessan Waaqayyo haa eebbisu. Karaa YouTube chaanaalii Mucaa Wangeelaa jedhu dubbii Waaqayyo bal'inaan lallabaa jira. Deemaa sabiskiraayibii godhaa baradhaa. Fuula akkaawuntii tiiktaakii Joosii yookiin Star Evangelistii jedhuun immoo abidda wangeelaa isinis bobeessaa jira. Barri keessan kan eebbifame haa ta'u nama ga'aatu barbaachisa. Kutaa lammaffaadhaan na eegaa.